Isin dhuftee jirti kun olaalummaa isaanii talamadaa egaa taan diddee dhuftee jirti jechuun uummaa isaanii. Maali maali? Xiqqeenya nara darbitee jechuudha. Nara darbitee ijoollee sana maashaallah gaama guddisee honoo asiin gahee. Oromia ansinin bona. Oromia biya sena. Oromia. Kamu kita ni? Akan terwadah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota maammee Oroo akkam nagaa fayyaa isin jechaa deebinee gaarraas kunoo taakkanaa jirra kunoo gaa ijoolleen xiyyaas akka ajaa'ibaa ta'uu jirti akka gaa namni darbee deemee miti kunoo kunuunsaatiin gammachuun jiraachisu jira isin dhuftee jirti kunoo olaalummaa isaanii talamadaa egaa taan diddee dhuftee jirti jechuun uummaa isaanii lamadaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota akkam nagaa fayyaa jirtan. Taakkanaati gaarra gaa isiif dura tanaaf qaqqaanfattii hin baranne bakka waa hundaafuu ammoo walii isiin nu bira jira. Egaa maaliif maammeen akkana ta'ellee naan jeena wanti irra guddaan taana godhu jiru egaa namni tokko biyya namaa oguu jiru ijoollee mana keessatti eegaa alaayis waa barbaade jechuun danda'amu jechuudha. Maaliif ilmaan kun biyya namaa jirraa dhooqa gabbaanitti irra guddaa waa hedduu jira ammas ilmaan namaa kalee keessaa fudhachuu jira nama jalaa hatu jira isummaan tumammaan namatti gootee hatu jira hatuufaa jira akka hedduu jira beekte maaliif ilmaan kana mana keessatti dhiisee yoo deeme takka yoo namni sun fuudhu waa ta'u gabbaatee makiinaan faana jalaa dha'uun mala rabbiin sun hunda rabbii irraa qabu suniifuu dirqama namni suniifuu dirqama maaliif ilmaan kana keessa namni jiraachuu qabaa. Egaa gartan yeroo hedduun dararamu jira yeroo hedduun rakkachuu jira ilmaan kana wajjin irra baay'een gaa maammeen maaliif akkana taa jechuun keessanis hin oolamu wanti kana hunda nu godhee dirqama namni tokko oguu ilmaan mana keessa jiran yoo namni bira hin jiraanne biyya namaa tana keessatti akkuma waliin beeknu gaa namni hundinuu sooratee bulaadhaa gabbee waa soorobatu malee jiraachuu hin danda'u biyya namaa jira manni keessa jiru kun kakiraati sun gubbaan dabri raashinaa jira waa hedduu jira jireenyi ilma namaa kana keessaa dirqama namni dalagaan jiraachuun bareedaa egaa biyyaa bee waan sun taateefuu egaa dhiyoota nama hundaan eegaltan sabaa ilmaan kanatti dalagaa hunda dhaabee dalagaa irraas ari'amee
mashaakila irra ga'uu ture hunda quba taakkasitiin isin jaa warri natti aartanis hundi keessanuu dhiifama isin jechaa waan kana wanti na godhe osoo ani isin himne isinuu ni beektanii mana keessa dirqama namni tokko nama cinaa jiraachuu qaba jechuudha. Waan sun taateefin isii tanaas ka uummata jaalallee tokkottu ummatu jaatta lamadaati ijoollee tanaaf waa hedduu bira dhaabbattee akkuma haadhaa fi taatee fi kunuunsa qabdii jechuudha. Haati ilmaanii yoo eessa ootte? Haati ilmaanii akkuma waliin beeknu ammas siitu hin beekne malee na daawwattoonni kun guutuun ni beekaa. Haati ilmaanii xiqqeenyaan ijoollee tana darbitee maaliif namni kun biyya namaa oguu jiru hojii tursiisaa hojiitu ifa maruu dandeenyu jechuudha. Biyya namaa jiraa mire wanti daliinus waan namaati mire yeroo takka galgala dalagisiin jiran dalagala takka guyyaa dalagisiin jiran tana keessatti hedduu mufattee dhalaa naanneessitaa maal jettee ijoollee tana xiqqeenyaan nara darbitee jechuudha. Nara darbitee ijoollee tana maashaallah gaama guddisee honoo asiin ga'ee akkasittiin xiqqeenyarraa kaasee ijoollee tana honoo asiin ga'ee jechuudha. Waan sun taatee isin xiqqeenyaan isin dhiibtee biraa deemte. Taakkan isin jaa amma booda ammatis haadha isaanii ta lammaffaa taataa jechuudha. Wanti sodaattus hin jirtu wanti qaanfattus hin jirtu. Daawwattoonni keenyaan ni beekaa waan nurra ga'e hona hundaa'u maaliif akkana taatee isin jechuu hin danda'anii jechuudha. Maaliif mashaakilaa fi rakkoo fi waa hedduu waan nuti keessa turre ni beekanii jechuudha. Sumaatu hin beekne malee. Arrarraa kaaftee ammaati. Mana kana hunda sii qabaa jechuudha. Haadha mana kanaati mooleeti. Dhageessee ijoollee tanaas kunuunsitee waa hunda anaa haa deemee cabsee beeksisee fidu. Mana kanarra sitti anaa jechuun booda abbaan fedhe si gaafachuu danda'u. Ijoollee tanaas akka ija haadhaatti ilaaltee dhiqaa taatus irraa dhiittee qoonqoo taatus taphachiisu taatus dhageessee waa hunda isaanii eeyitee kunuunsitee laakiin gaa namni irra guddaa maal ayyadaan ni miitii jaanii laakiin ati wayii miitaati. Miidhu malee. Akkuma ilmooti jette ilaala yaani. Akkasii mii takkaan isin jaa daawwattoota kiyya kun isin erga akkanatti namni irra guddaan ammoo laakiin ayyadaan ijoollee ni miitii akkamitti dhiiftaa akkamii haadha riitee isii fiddaa hayyaan taate sungaa waan fidee jira ni beektanii qabdanii laakiin isin kaa isin kun keessa isiiti gaa rabbi beekaa ilmaan kan akka haadhaatti laaltee kunuunsitee eeguun isii qabdii jechuu irra booda maaliif an deemee dalageetti fiduuf narra jirti ilmaan kanaaf isiis. Isiin ammoo ilmaan kana kunuunstee mana kana hojjitee qabdu isii taati jechuun booda waa hundi sirra jira jechuudha. Waa hundaa'u itti himi. Niin tahaa bakka haadhaatis niin tahaa inshaallah waa hundaafu hin sodaatin hin gaanfatin. Bakka haadhaatis niin tahaa fi bakka hundaafu bakka yaanii if qabeetiif hin jira jechuu ijoollee. Maaliif? Akka ilmaanitti ilaala. Akka ilmaan keetti jabaattee qabdee eegdee akka namni sitti mufannettis isaan kana waan isaan barbaadan haadha daran qabdee jabeessuu si qabdii jechuun booda. Akka namni si lolle maaliif ayyadaan gaafattii akka jennee honoo gaarra ilmaan kana miitee akkana gootee maal taatee jee akka namni sitti hin dubbanne si godhu qobaa jechuun booda. Takkaan daawwattoota kiyya honoo tujjaaris ni jira hangaatu ni jirti. Salaam tujjaar. Assalaamu alaikum jiini salaam kan beektaa hundoo shaafaayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii? Dhufne gaarraa ni jirraa. Dhufne gaarraa ni jirraa. Holiillee ni jirraa inshaallah. Holiillee ni jirraa inshaallah.
Tolfadhu taa'eeti. Ulii bar manni mana hayati waan qaanfatti Akkami qabdu. nagaa fayyaadha. Assalaamu alaikum jee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa fayyaadha. Jirtanii. Jirtanii? Ewwaa. Sun hundaafuu ni beektanii hangaatu duraanis xiqqashoo xiqqoodha. Afaanis hedduu hin sirreeffanne. Jalan laalinaa isin salaamtee bakkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jettee daawwattootaa fi hordoftoota maammee Ooroo hangaatu isin salaame. Takkaan tujjaaris salaamtota inni irraanfattanii kan jenne. Waa hundaa'u akkanutti naarra dhiifamaan isinin jaha eegaa irra guddaan keessan uummata tujjaar akkasii isin akkanaa jechuun keessanii komiin keessan waan nurraa oolamuuti miti muyattanii laakiin waa hundaa'u keessa oobdan ekkanaan bariitan hundaa'an seeniin nadaran caalaa isinis ni beektanii jechuudha. Waan sun taatee hundaatu egaa karaa kana oofee dirqama hammilachuun ilmaan kana mirga isaanii eeguun waan narra jiraati jechuudha. Waan hin taa'ee fi eeguu hin dandeenyeef nama isaan eegu fidee fi bira haa'uun dirqama kiyyaa. Takkasitti hin jira. Mee maqaa keetillee himiif kan beekne bira isaa. Maqaan kiyyaa Caaltuu Yusuf naan jaal. Amma booda Caaltuu Maamad jaal. Egaa inaari nagaayya. Intullee qofina. Takkaan siin jaa. Amma gaammee eegaan sibiiti alhamdulillah mana keessa moolii jira. Waa hundis qabdi. Amma an deemeetiin hojiifiin jajjaru jira hanqanaa amma isin hojii haasa'uuf. Waa hundaa fudhannee jiranii beektaa mire. Egaa ijoolluma tanaa fi daawwattoota bu'uun qabnee fi amma haasa'u jira malee. Akkasitti amma hojiifiin jajjaru jira. Ijoollee tanaa jabeessi. Eegii hanqaan dhufuu qabii waa hundaa asirratti hin dhiisee deema. Akkasitti garuu waa hunda asirratti hin dhiisee deema. Baabaa fi jabaadhaa taphadhaa waa hunda immoo isin bakka tiyya isin eeydee isinirraayis qaama dhiittee nyaataas isin gootee huccuu teessanis irraa miiccee isin kunuusitii isin immoo hundaa'u waan dhabdan hunda isii gaafattanii amma akkasii ani karaa hojiitiif jajjaru jira. Taphadhaa shaafaa jaa jiraadhaan kan dhufu yalla. Uffata isiniif hin dhiqaa nyaata isiniif hin godhaa eessatti hin deemu. Abbaa hasaa hin afdeemin. Leesh. Deemuun hin jirtu. Yaani ajiraatu baatturaan ummaatee sotta lama daatiin ta'u. Hin taatu. Leesh. Hin taatu qayra. Laan hin ta'a malee. Inni qayra faa. Kai deemu. Kai. Ka'uu. Kai. Ka'u. Kai. Maaliif hin ka'a? Dirqii ta'a. Dirqii maaliif hin kaatu abbaa hasaa hin afdeemin. Abbaa keessa waan fideefis eessatti hin deema yaanii ta'e. Fideem ta'a. Deem haa. Kai. Kai. Deem haa. Deem haa. Umatanya feena. Umanti hin jirtu deemura. Deemi. Deemi. Deemura. Yaa Rabbi ijoolluma akkam keessa na fide narraan tana. Tun ijoollee maaluma godhattisi. Otummaa keenya baaba keenya malee nama tokko hin feenu. Ani isiniif fedhaa. Hin taa'ayi. Kai deemi. Yoo manti hin jiraanne. Kai Ana deemi. fedhani. Hin feenu deemi. Uummata sani baran. Deemi haa. Leesh. Hin feenu. Hojii yaa Rabbi ijoolluma akkam keessa na fide narraan tana. Ijoolleen maal godhattisi ta'u? Deemi haa. Dhiisi deemi haa. Wayi. Hin deemu eessatti hin deemu. Bakka feenu Uffata deemi isiniif haa. hin dhiqaa nyaata isiniif hin godhaa. Waa hunda. Qofa. Deemi haa. Deemi haa. Deemi. Deemi. Umanti hin nuti. Deemi. 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 Deemi nurra deemi. Deemi. Kai deemi. Kai deemi. 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 Maali? Taphatni jira baal. Tapha jettanii? Eewwaa akkana taphadha. Akkanatti isin beekala. Maashaallah. Tapha jettanii?
Taa'aa jirre. Akkaara. Ijoolleen hanqaroon si barattee akkasii hojii taphattii? Maashaallah hogguu bira turte fakkam? Ay tapha jettee no. Maashaallah duruu akka taphattee galtan. Ijoolleen duruu hanqaroon si qabatte. Amala kee kana gaariidhaan maashaallah maashaallah. Daawwattoota eegaltanii kunoo. Yoo dalagaan deemne. Dalagaa moo? Dalagaa eegumaan deemeen har'a iidaa dhufu jira. Har'aan dhufina. Ati iftaan dhuftanii barullee miti. Jaaniitiin na bilbilanii an quban qabu gaanatti nimni duraan beete. An akkanatti hin dhaqu kee bakka dalagaati. Akkasittiin suni addeebee haqumaa fi addeebee kun waa isinii tattaafee jiruu duruu rabbiin agarsiise. Maashaallah. Hay duruu kana barattan? Duruu kana barattanii ta'u hojii taphattan? Maashaallah. Ijoollee duruus jaalatte garte? Amala keetii bareedaadha garte? Akkanaati gaa daawwattoota fi gartanii mi? Duruu walii galanii kana waliin ta'uu jiran hanquma hangabbeetti ijoollee isii wal taqabbalanii isii qaqalottee eeginsaa ijoolleenis maashaallah akkana hojii taphatan ogguun hin dhufe jarri gaa hanqanatti duruu wal fudhate waliifaa hirraafatanii waa hundaa'u takkaan isiniin jaa daawwattoota kiyya hanqa walii dichaanu inshaallah viidiyoo biraatiin hanqa walii dichaanu turtii gaariin isiniin jaa honoo bakka ummatu jaalladhu dhuftee jirti. Oromia ansini mbona Oromia biyya seenaa